Yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbi har'a waan takka qabadheen dhufe wanti nani har'a qabadhee dhufes waan addaati jechuudha. Hin beektanii laata nama kana hin beektanii iccitii jajjabduu takka baasaa jira jechuudha. Iccitii jabduu iccitii agana jedhamni baasaa jira. Kanaaf hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf dhugaadhuma taana wanni kuni nama gaddisiisa dhugaa taanaan jechuudha. እና በጣም አዛዘነኝ ነገድሲሴ ani bari ofii koo qofa miti bir namaaf irree numa yaada beektani numa yaada namaaf irree jechuudha. Ulfaata because beektanii yaayyaa hoppii beektanii maal akka jedhe dhageessaniittu isin argitanii iccitii seedoo gadi baaseedha jechuudha. Waan cimtuu takka iccitii seedoo gadi baasee yaa kunni kan seedoo otoo hin taane kan Sumayyaati. Sumayyaan immoo already durumayyuu dubbataa turte akka maallaqa baankii keessa jirurree hundasaa baastee akkasuma zeerootti isaa hambiste himtee jirti jechuudha. Haa ta'u malee amma yaayyaa hoppiin maal jechaa jira makiinaa yeroo hunda seedoon makiinaa isaa biratti gatee deema gaafa gara tokko deemu makiinaa isaa yaayyaa hoppii yookiin immoo abdii tuubii jedhama natti fakkaata. Abdii dhanan isa beeka garuu yaayyaa hoppii kana reeffan arge taree isuma sana kanatti jijjiiree laata hedonno akkasatti fakkaata garuu inna amma dubbiin jajjaba taatee jirti jedhanka. Dubbiin jajjaba taatee jirti. Amma maal gooti Sumayyaanii makiinaa akka fiddu naan jetteetti amma yaayyaa hoppiin makiinaa akka fiddu naan jette Sumayyaanii jedhee rakkoon isaanii egaa akkuma beekamu Ayyuu fi Sumayyaan waliin jaallanne akkasuma immoo Seedoon illee dubbiin tuni lallaafaa jirti natti fakkaatte beektanii waa'een Ayyuu fi Seedoo kunis akkasuma erga Sumayyaanii baay'ee takka dubbattee lolteeti Seedoon viidiyoolee hojjetaa hin jiru. Akkasuma immoo gar miidiyaatirraa irree fagaatee jira. Akkan immoo mana Iyyaasuutti dhagayetti akka jajjabaatuuf damma nyaachaa akka jirudha. Akkasuma immoo hojii isaa akka hojjetaa jiru hundaan qoorsiisaa mana akka jirudha kan isaan himanii. Haa ta'u malee wanni kun dhugaa natti fakkaanne jechuudha. Maaliifiini dhugaa natti fakkaanne Seedoon dhugaa ofitti gaddee raawwatee gar sooshaal miidiyaa kanarraa fagaatee natti fakkaata. Maaliifiini akkuma beekamu mana isaatitti immoo guyyaa kaleessa modheen gadadha viidiyoo wayyaa argeetiin hin ture. Viidiyoo sun immoo qalabatii Ayyuun qalabatii bittee akka qalabaticha deebistee gurgurteedha kan argamaa jiru jechuudha. Dubbiin jajjaba bichaan yaane wal keessa lallaaqamaadha wanti isaa jechuudha. Yeroo hundumaayyuu waa'uma ofii qofa dubbachuu osoo hin taane waa'ee namaatis yommuu tokko namaafis taradda'uun in jira jechuudha. Isin galtee jirti namaafis taradda'uun ni jira. Maaliifiin ani amma ofii kootii wabii jaalladhee isaaf jedhee raawwadhee boo'ee maraataa jira waan ta'eef jechuun bakka ani bakkuma kamittuu innaan hojii hojjedhus innaan ol jedhus innaan gadi jedhus waa'uma isaan yaada waa'uma isaan dubbadha bakka hundatti dubbachuu isaan dhiisu waan ta'eef kanaaf iyyuu fakkeenyaaf amma wanni kuni waan baay'ee ulfaatudha jechuudha. Isin galee jira waan baay'ee takka ulfaatudha. Bakka kanatti qabeenya isaas dhabee yemmuu makiinaa isaallee waan qabu hundumaa dhabee Ayyuu qofatti yoo hafu itti dhaga'ama Seedoodha dhugaadhuma yoo ta'e jechuudha. Maaliif mucaan kun asiillee wantoonni baay'een badaaraa hoolaan badaaraa maaltu badaaraa wanni hin banne hin jiru silaa jechuudha. Tarii mucaan kun na deegsuudhaaf natti dhuftee moo na duroomsa jireenya karaa fuulduraatii waliin jireenya itti adeemuudhaaf natti dhufte kan jedhu yaada keessa isa galcha. Yaada kanaatiin natti fakkaata kan inni toorarraa badee malee dhuguma Seedoonii damma nyaachuudhaaf yookiin of jabeessuudhaaf natti fakkaatu. Maaliif haaraa miti isaaf wanti hundinuu jechuudha. Har'a wanta of jabeessu malqa
dhugaan isin jira bar amma maal wanti nuuf jabeessu maaltu jira amma isaaf haaraa miti wanti hundinuu waan ta'eef jechuudha. Abbaan ilmaan meeqati? Abbaan ilmaan lama moo sadiidha ilmaan isaa. Innaa kanaaf iyyuu jechuudha waan kanaan dhugaa dheedheen fudhadhu garuu yaayyaa hobbiin maal akka jechaa jiru kaa Sumayyaan natti dawwaltee akkanii makiinaa garmanaa geessuudha kan isheen na gaafatte. Haa ta'u malee immoo ani maal gochuun qaba jechaa jira amma inni jechuudha. Maal gochuun qaba makiinaa kana isadha kan natti kennee too deeme. Gaafa makiinaa kanatti kenne yookiin gara manaa geessee yoo fuutee hin deemtu yookiin immoo makiinaa kana waan tokko yoo goote ani maaliin godha boru maaliin ta'a yoo dhufeenni na gaafata waan ta'eef maal gochuun qabaa jedhee raawwatee gaafataa jira jechuudha. Kanaaf kun waan baay'ee takka ulfaatudha. Maaliifin waan kana gara tokkoon Sumayyaa fi Saidoon qabeenyi isaanii tokkodha. Makiinaan kun kan Saidootis kan Sumayyaatis jechuudha. Bakka barbaaddetti rakkina itti ooluun dirqama isiinis jechuudha. Maaliifin fakkeenyaaf gabaa deemuu barbaaddii ijoolleedhaaf waan akka bituudhaaf gadi ba'uu barbaaddii haa itti hawwaqe hin beekamu makiinaan isii barbaachisa. Kanaaf already makiinaan lamadha kan isaan qaban bara. Sumayyaan illee makiinaa hin qabdi, Saidoon illee hin jira. Already kan Sumayyaa mana jira makiinaan. ለምን ያኛው መኪና እንደፈለገች እኔ እንጃ ያው የሆነ ነገር አስባ ይሆናል እንጂ ዝም ብላማ አይደለም እንደዚህ እና በጣም ከባድ ነው ባየው ልፋታ ይችላል እና ከጀደንት ባየው ልፋቱዳ ሱማያንስ ተወራራ በዴ ጅርት ኦሬዲ ቪዲዮ ጀታን ጅርቱ ማለፊ ሰይዶን በዴና ነሲንስ በዴ takkatummoyyuu Sumayyaan dawwaltee ijoollee Saidootti dubbachiistee jirti ምናምን kan jedhamu sin jira loltee jirtis kan jedhamu hin jira amma yaayyaa oppiin akka jedhutti Sumayyaan bakka halkanii guyyaa boo'ati kan isin jiraatudha kan inni jechaa jiru kaameraa fuulduratti gadi dhuftee jajjabaatti raawwattee dubbatti malee kaameraa duubatti osoo gar kaameraatti hin dhufini bakka yeroo hunda akka boosutti kan jirtu boo'ati kan isin jirtu jechaara baan baay'ee takka ulfaatudha. Even namni daa'ima walitti qabu tokko yaada tokko gorsa tokko malee marii tokko malee osoo waliin mari'atiin gara tokkotti gaafa deemu hin ulfaata baay'ee tokko. Achi keessatti ani yoo fin ilaale jechuudha maaliifin gaafa nama garanas garasis nan xawwisa beektanii xaw jedha asii fachi jechuudha. Bakkina hin dhaqne jiru. Bakkina jaalalti tun akkana nama gootiidha joo. Jaalalti tun akka qilleensaa asii fachi nama fiisisti dhugaa dubbachuudha jechuudha. Bakkina hin dhaqne jiru garas nan tokkisa garastis nan tokkisa bakkin aniiti xaw inti man ta'e qamalee dhuman ta'e jechuu dandeessanii manni nan seenne jiru jechuudha sanas nan naqa kanas nan naqa sanas nan naqa kanas nan naqa sanas bakkina hin dhaqne jiru inman xawwisaa sifachi bakka sana hundaayyuu jechoota garagariin arga garanaas kan biraan arga garasiis kan biraan arga ani jidduutti rakkadhe maal gochuutuun jaallachuu dhaqee jedhama yeroo takka innaa yaadu maalittuu mucaa kana jaallachuu dhaqee maaluma ta'ee maaltu natti fidee ijoollee oduma yaadin bar xab jedhee sanirra bu'aa bar akkuma qilleensa ajaa'iba bar ay jaalala kana jaalachuudha mannaa jaalatamoo wayya kana beektanii isin jaalachuun akka baay'ee nama mitu beektuu isin jaalachuun baay'ee takka nama miti baay'ee agana kan hin jedhamne jechuudha baay'ee nama miti jaalatamuu immoo ያው ቀላል ነው ያው እንደ ወቢው ማለት ነው ያያችሁ አይደለም እንዴ ግን እሱም ተወዶ እንደዚህ ይው ረከታ ጅራ ጃለተሜስ ይሞ ኢቲኖፍ ጀጃጅራ jechuudha because namatti tola kanisa kun namatti tolu dhugaa dubbachuudha jaallate jaalala rakkataa jira jaallatame immoo isittiin jaallatame sanatti itti boonaa jira በጣም የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔርን ይገርማል kanisa kun immoo የተለያየ ማለት ከነደተ ይላል dhugaa dubbachuudha እና ለማንኛውም የረቢ ጀጀበና ናፋኪኑ ኡፍማ ኮቲን ኦፍ ጀጀበisa ጋ isin laala isin amma kaleessa daraa keessa nararrabsina namoonni muraasni keessanii dhugaa dubbachuudhaaf guddata ka galatooma onnee too keessa jirtanii dhugaa rabbi araasi mataa koora jirtanii onnee too keessa jirtanii hundi keessan warri koomenti bareedduu naa barreessitanis warri gadhee naa barreessitanis ችግር የለውም እወዳችኋለሁ ሁላችሁም dhugaa isiniin